Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota keenya oduu biyya keessaa isinitti hima ankan oduu isinitti himu daddabsaa qajeelchootiin. Qaala'insi jireenya Itoophiyaa akka dur caalii paarsantii 1,100 dabalee jedhan jiraattonni magaalaalee garaagaraa irraa dubbifne. Haalli oolmaa guyyaa hadhaa magaalaaleen Oromiyaatti oolte akkana fakkaata. Akka ta'anitti nu wajjin tura. Godina Arsii Bahaa magaalaa Asallaa kumtaalli tokko qamadiin 20 yommuu ta'u qucubaloon birrii 50 jookiin ammoo 120 yommuu ta'u haalli qilleensaa bubbee fi aduu malee wata kan jiran jiraattonni magaalaa. Godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo xaafiin kumtaalli 10,000 jookiin birrii 300 qucubaloon birrii 150 haalli qilleensaa aduuf bubbee jedhan jiraattonni magaalaa. Lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa xaafiin kumtaalli 25,000 qucubaloon 200 jookiin birrii 400 haalli qilleensaa guyyaa shanee halkan. Ashama akkam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo oduu gurra isin buusa. Uggura diinagdee fi fiizaa irraan dabalataan ammallee uggura guddaa wayii Itoophiyaa irratti Ameerikaan feetee jirti. Uggura kanaaf yeroo deebisaa kenneefitti muummichi ministeeraa Abiyoot Kaasaayee akkas jechuun xalayaa gara Ameerikaatti barreesse. Waa'een Itoophiyaa addunyaa mataa dhukkubsuu hin qabu. Ani Itoophiyaa akka fedhe goggodhaa nama irraa fixeetiin muka dhaaba jechuun dubbate. Muummichi ministeeraa Abiyoot Kaasaayee Xamanjee. Dhimmuma kanaan ilaalchisee kaadireen guddaan biltsiginnaallee obbo Taayee Danda'aa akkas jechuun kan dubbatan yeroo ta'u yeroo ammaa kana ummata Itoophiyaa wanti tokkoyyuu isaan hin barbaachisu. Uummanni Itoophiyaa ogummaa mataa isaa qaba waan ta'eef meeshaalee doolaaraan bitamuuf kan biyya alaa irraa dhufutti fayyadamuu hin qabu. Wanta bishaan itti dhugullee mukarraa dhagaa irraa mataa ofiitiin bocateetiin itti fayyadamuu qaba malee. Ashama akkam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo. Diaspora Media Network irraa oduu waggaatti guyyaa tokko qofa isin dabruu qabannee dhiyaannee jirra kan oduu isinitti himu daddabsaa qajeelchooti. Jilli Ameerikaa irraa Itoophiyaatti dhukaasa dhaabechuudhaan ergamee yoo takkatti osoo walii hin galiin uf duuba dacha'ee jira. Nugusni torbaffaan akka jedhanitti digiriin keenya jalqabaa hanga dhumaatti dhukaasa qofa waan ta'eef haga dippiloomaasii biyya kanaa kuffifnutti akka salphatti harkaan kenninu jedhanii jirani. Nugusni torbaffaan guyyaa kaleessaa dhaadannoo ciccimaa dhaadataa oolan keessa jechoota hamaa fayyadamanii jirani. Akka nugusni torbaffaan jedhetti nuti digirii keenya sadiinuu dhukaasa qofa waan ta'eef haga siree zinaash irraa kan fuutanitti harkaan kenninu jecha jedhus fayyadamanii jiran. Oduma kanaan wal fakkaatuun hoogganaa duraanii kan turan Jaal Goolichi Dhengee qabsoo isaaniitti fincaa'uu beeksisanii jirani. Qabsoo isaanii kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo. Diaspora Media Network irraa oduu isinitti kan oduu isinitti daddabsaa qajeelchooti. Abutaay Danda'aa Reedoo kitaaba mata dureen isaa faana giddummaan abbaa irree abbaa irrummaa taayee kitaaba jedhu eebbisiisanii jiran. Eebbichaa kitaaba sanii irratti Abutaay Danda'aa akka dubbatanitti akka sirbaa albamii tokko qabatanii dhufaa jiranis beeksisanii jiran. Sirboonni albamii tokko san keessatti hanga sirba 10 kan jiru yommuu ta'u sirboonni kan achi keessa jiru maal akka ta'e akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata itti dhiyaadha. Sirboonni hanga ammaa nu gahan tokkoffaa irratti xarxar lammaffaa irratti nan halaakamaa sadaffaa irratti magaarrajaa afuraffaa irratti maal jechuu shanaffaa irratti buukariif wadalaa jaaffaa irratti torbaffaa irratti daaraa saddeettaffaa irratti qotiyyoo abdiisaa saglaffaa irratti nan gangaladhaa kurnaffaa irratti gangaladheen ka'a sirboota jedhudha. Akkasuma kan oduuti ashama akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota keenya Diaspora Media Network irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra kan oduu isinitti himu an daddabsaa qajeelchooti. Akka lakkoofsa warra faranjiitti bara 2018 qabsoo qaroof qeerran Oromoo gooteen kan xaqalaa ministeer ta'uu muudame namichi Abiy Ahmad Alii dheeraa jedhama. Xaqalaa ministeer ta'ee muudamee osoo hangamu hin turin biyya alaaf keessatti hojiilee babbareedduu hojjechuudhaan addunyaa biratti dinqisiifamee Noobel Piraayis moo'ee jira. Noobel Piraayis moo'ee torbee tokkotti an dhaladheetiin baatii torbatti haati xiyya ati nugusa torbaffaadha jettee na abaarte jedhe. Abaariin haadhaa sun awwaatamuudhaan biyyatti qilee keessaan baanetti naqee jira kan kanaaf itti gaafatamummaa qabu gorsa Abiy Ahmad kan ta'an Daani'el Kibrat jedhaa jira xiinxalloon siyaasaa addunyaa. Daani'el Kibrat sammuu Abiy Ahmad Alii nagaa irraa gara qawweetti kan kireet godhe isa waan ta'eef itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jedhaara addunyaan. Oduu itti aanuun galuu amma dabareen kan oduuti ashama akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo Diaspora Media Network irraa oduu isinitti himaa an daddabsaa qajeelchooti. Oduu keenya jalqabaatiin murni biltsiginnaa duula Tiwiitaraa torbee tokko oliif geggeessaa turanii duulichi Tiwiitaraa isaan harcaasee jira. Ka'umsi duula Tiwiitaraa kanas Ameerikaan akka Itoophiyaatti yaaddee sanyii namaa lafarraa fixxu ture. Garuu Ameerikaan akka Itoophiyaatti osoo hin ta'in akka Ameerikaatti yaaddee isaan kuffiftee jirti. Oduu keenyatti aanuun Abutaay Danda'aa guyyaa kaleessa caffee Oromiyaatti mormiilee ciccimaa furguggeessuun isaanii yaadatama.
Taayee Danda'aa mormiilee ciccimaa guyyaa kaleessaa furguggeessaa oole kana keessatti bifa namaatiif hangoo namaa wal madaalchisaa kennaa jecha jedhu ture. Garuu bifti keetiif hangoon kee wal fakkaataa yoo jennu deebiin isaa maal jechuu ture? Ka'umsi mormii kanaa maali jennee yeroo qorannu OPDO'n hanga ammaatti jijjiirama hin finne kan jedhu ture. Badhaadhina jijjiirama fideen agarre jijjiirama badhaadhina fide malee jedhaara qeerroon Oromiyaa. Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota keenya diiyaaspooraa miidiyaa niitoorkii irraa oduu isinitti himaa aan daddabsaa qajeelchooti. Oduu kennaa jalqabaatiin deeggarsa namummaa biyya Itoophiyaa keessaa kan uggurameen mootummoonni gamtooman wal mari'atanii jiru. Mootummoonni gamtooman dhimma kanarratti bal'inaan kan mari'atan yommuu ta'u maalirratti akka waliigalan hordofneetiin kan isin biraan geennu ta'a. Abiyoot Kaasee akka jedhanitti nama nu beelessinu isin qarqaaruun seera biyya Itoophiyaa cabsuudha kan jedhuudhaan warroota qarqaarsaa akka biyya keessaa bahaniif ajaja dabarsee ture. Oduu kennaa itti aanuun albamiin sirba 16 ol of keessaa qabu kan dhimmiyyee Itoophiyaa jedhu torbe dabre keessa eebbifamee jira. Sirbii 16 ol kan artistoonni Oromoo hedduun irra hirmaatan kun gatii sirba Mallas Zeenaawii nagahaan boqadhu mallee nagahaan boqadhu mallas sirba jedhu gurguramee jira. Artistoonni Oromoo kan albamii kanarratti hin hirmaatin sirbichi kun gatii sirba Mallas Zeenaawiitiin sirbi 16 gurguramuun kun baay'ee nama gaddisiisa jedhe.